ani hamman duniyaa kanarra jirutti boonii wantan ittiin jijjiiru tokkollee hin jiru. Wallahi ani yooniin seenaa ganee quraanni kun naa ganu jechuudha. Wallahi warra anillee akkasuma boonii jechuun yaanaa fi nama miidiyaa irratti qofa yoon guyyaa tokko woma fedheen isii jijjiire quraanni kun kan ragaanaa ba'u miti kan ragaanatti ba'u haa ta'u. dhaabadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. har'a wayif dhufnee jirra. wallahi har'a wayif dhufne nu dhaggeeffadhaa aga xumuraatti. Inni sunis maaliidha? Namoonni hedduun boonii fi seenaan jaalala miti minaamin kan nuun jechaa jirtanillee jirtanii ammas immoo kan jaalala keenyatti hinaaffaa daangaa darbeerra jirutu jira. Sila kanaaf aniif booniin dhugaa dubbachuu fi jaalala ani obboleettiin garaa tokko keessaa ba'e caalaan isii jaalladha. Isiinis jaalala na jaallattuuf anis jaalala isii jaalladhuuf waadaa walii galuu dhufne. Waadaan kunis waadaa namaa otoo hin taane waadaa kalaama rabbiitiin inshaallah. Ani immoo hiriyummaan keenya kun karaa biraatti fudhachuudhaan kan maqaa balleessummaatti deemtan ni jirtan. Garuu rabbi keessan sodaadha. Ittaqillaa hundi keessanuu jechuudha. Kanaaf aniif seenaan nama waliin dhalate caaladha hiriyummaan keenya jechuudha. Ammallee rabbiin gargar nu baasni. Wallahi ani quraana kanaaniin kakadhaa fi agin addunyaarra jiru ani hiriyummaa ishii jechuudha. Eenyumaanuu jechuudha. Eenyumaanuu abbi fedhe naaf natti hafa malee jechuudha. Abbi fedhe. Isiniif galee. Wallahi ani yooniin seenaa ganee quraanni kun naa ganu jechuudha. Wallahi warabbil kaaba. Anillee akkasuma boonii jechuun yaanaa fi nama miidiyaa irratti qofa wal faarsinu nama miidiyaa irratti qofa wal jaallannu miti. Aniif isin nama qaamaan waan hedduu waliin dabarsinee jiru waan hedduus waliif taanudha. Waan maatiin kunaaf hin taane isii waan naa taatudha. Wallahi maaliif hiriyoonni koos ta'e obbolaan koos viidiyoo kana arguu danda'u yaani abbaan fedheeyyuu jechuudha. Anillee boonii quraana kalaama rabbiitiin waadaa galaa fi jaalala isiidhaaf qabu hiriyummaan isii akka obboleettiif akka haadha yoon guyyaa tokko woma fedheen isii jijjiire quraanni kun kan ragaanaa ba'u miti kan ragaanatti ba'u haa ta'u. Ani hamman duniyaa kanarra jirutti boonii wantan ittiin jijjiiru tokkollee hin jiru. Ammoo nuti hiriyummaan keenya kan duniyaa qofa otoo hin taane kan aakhiraattillee inshaallah waliin milkoofnudha. Nuti nama waan hin taanerraallee wal gorsu nama waan hin taanettillee wal gorsuu miti. Inshaallah rabbiin nama isaaf jecha wal jaallate nu haa godhu. Jaalalli ani isiidhaaf qabu jaalala haga dhumaa har'a kalaama rabbiitiin waadaa isinii galuu dhufne. Namoonni jaalalli keessan jaalala miti jettaniillee viidiyoo hojjettan namoonni waan biraallee dubbachuutti jirtan rabbii fi dukkana qabrii ofirratti sodaatan waan hin taane viidiyoo keenya irratti hin hojjetina. Maaliif nuti dhugumaa wal jaallanne malee shamarri lama jaalala keessatti wal jaallatan jaalala dhugaa wal jaallatu. Garuu immoo nuti waan biraatiin waliin jaallanne jaalala rabbiirraa dhufee wal jaallanne. Kanaafuu namni jaalala keenyatti hinaaftan rabbiin isin qajeelchu ilaahiin jechuudha. Yoommoo gubattan wanti nuti isiniif goonu tokkollee hin jiru. Rabbi obsa dhuma hin qabne isiniif haa kennu jedhaan bakka kootiin. Assalaamu alaikum.